nyaata baay'ee bareedaa fi nyaata akkaataa kanatti miidhagu akkaataa itti hojjechuu dandeessanii. Tolee, nagaa faraarri jaalalli tolli gaarummaa gooftaa biraa ta'ee dachaan dabalee hunduma keessaniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi kabajamtoota ifa jireenyaatu akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii. Anis nagaa godhaa galata waaqayyoo samadda nagaa keenya ta'e gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Akkasumas hordoftoonni amantaa biraa ashamaa harka fuunee jirra jirtu baga jiraattanii. Baga nagaa fayyaa keessan taatan isiniin jechuun jaaladhaa. Baga nagaan dhuftanii anaa dhufuu weelkaam isiniin jedhee jira. Egaa har'a viidiyoo biraa qabadhee dhiyaadhee jira. Viidiyoon guyyaa har'aa akkuma argitanii jalqaba irratti shunkurtii kukkutachaa jira jechuudha. Egaa nyaanni nuti har'a hojjennu akkuma jalqaba irratti argitanii waxii lukkuu hojjechuu fi qopheeffadhee jira jechuudha. Shunkurtii akkuma argitan kana qiqqixeeffadhee kukkutaan jira jechuudha. Egaa shunkurtii keenya kun haala kanaatiin quncisee qopheeffadhee ergan ka'eetidha jechuudha. Kanani viidiyoo kana eegale. Egaa akkuma argitanii shunkurtii kiyya haala kanaan xixiqqeessee kukkutaan jira jechuudha. Waan wal qabatuuf malee xixiqqeessee seeraan kukkutaa jira. Egaa seeraan yoo kukkunne bulleessineeyyuu dafeenuu bilchaata jechuudha. Innaa haala kana shunkurtii kiyya kukkutachaa jira. Egaa warroonni nyaata biyya keenya keessa hawwitanii akkasumas waxii lukkuu akkasuma wantoota garaagaraa waxii lukkuu duwwaa osoo hin taane waxii dinnichaallee misirallee bakka wantoota barbaadan hojjetachuu dandeessu jechuudha yeroo qabaannaani wantumti nyaata Itoophiyaa nu arraasisu hin jiru jechuudha. Garuu yeroo hin qabnu yoo ta'e yeroo hundumaa sa'aatii keenyaa fi hojii madaamii irratti dabarsina yoo ta'e nyaata Itoophiyaa hojjechuun akka nyaata warra biyya Arabaa hojjetanii miti jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti hojjennee xumuruu hin dandeenyu dhugaa dubbachuuf. Nyaanni biyya keenyaa yeroo fudhata jechuudha. Baay'eetti yeroo namatti fudhata sa'aatiinsaa dhugaa nama hin ga'u. Maaliif sidaatii qaba jechuudha. Nyaanni biyya keenyaa seeraan hojjetama. Qas jedhaniitu jechuudha. Ganaa akkaasii waa tokko hojjechuuf oolumaa gadi fuudhaniitti gadi nannaqanii bisheessanii wanni jechuu miti. Innaa sa'aatii namatti fudhataa sa'aatii qabaannaan nyaata biyya keenya keessaa ta'e arraanee jechuudha. Hojjetannee nyaachuuti dandeenya. Kunoo haaluma argitan kanaan yeroo dheeraa booda jechuudha. Yeroo waaqayyo naaf kenne egaa yeroo kanatti ani boqonnaarra jira torbee sadiifi maatiin koo waan na bira hin jirree fi waan barbaadde hojjetachuu nan danda'a. Garuu gaafa isaan na bira jiranii dhugaa dubbachuuf natti hin tolu jechuudha. Sababii isaa isaan foolii waa tokko hin jaalatanii gaafa shunkurtiillee xabbafamu. Foolii shunkurtiillee nyaatuma isa kan isaaniiyyuu gaafa hojjedhu jechuudha. Balbala cufee maskootii banee nya'ee kan foolii mana keessaa balleessullee banee san hojjedhu gaafa dhufanii koshinaa ga'an shuhaa darrii haa jedhu bakka dhugaa dubbachuuf jechuudha. Foolii waa tokko hin jaalatan jechuudha. Inna sababii kanarraan kan ka'e otuma yeroo qabaadheeyyuu hojjechuu hin danda'u jechuudha. Kunoo haaluma argitan kanaan shunkurtii koo kukkutadhee amma shunkurtiin koo gosa lamadha dhugaa dubbachuuf gosa lama. Inni kun isa keessatti diimaa ta'edha. Inni sun keessatti adii osoo hin taane diimaa osoo hin taane isa giddu galeessa. Shunkurtiin biyya kana gosoota meeqatu jira. Shunkurtiin irra caalaatti kan nyaatallee mi'eessu kan bakka fooliillee qabu shunkurtii kanadha jechuudha. Shunkurtii isa diimaa kana ani baay'een jaaladha nyaata ittiin hojjechuufi. Innaa shunkurtii koo gosa lama ta'ee innaa adda addumaan kukkutadhee garuu idduma tokkotti bardistima tokko keessatti hin tabbasa garuu adda baaseen kukkutaa jira jechuudha. Innaa haala kanaanii kukkutachaa jira jechuudha. Innaa akka kanatti hojjetachuu dandeenya jechuudha. Maaliif bakka nuti dubartoonni jechuudha waa tokko arra'uutii hin qabnu. Maaliif bakka hamma dandeettii keenya waan beennu tokko yaallee hojjetannee nyaachuutii qabna jechuudha. Sa'aatii qabna taana. Waan sa'aatii qabaachuudha jechuudha. Sa'aatii qabna taanaan bakka duqeetii mana jirurraa biddeessaa toshannee akkasumas immoo misirris hin jira. Inni abaamuma misirri jechuudha. Yeroo baay'ee waan tokko yeroo qorraattis yeroo waa tokkotti shoorbaaf jecha hin fidu waan ta'eef misirris manaan dhabamuu dinnichis manaan dhabamuu wantumti mana Itoophiyaa jiru asis wanti inni dhabamu hin jiru jechuudha. Ani wantananii biyya Itoophiyaa keessatti mana keessatti itti fayyadaman keessa wantumti mana keessa mana madaamii keessa dhabama jedhee yaadu tokkollee hin jiru jechuudha. Innaa kanaafuu hojjetadhaan isiniin jedhaa kun haaluma argitan kana shunkurtii koo kukkutadhee waliin gaadhe jechuudha. Egaa shunkurtii baay'eedha.
Yeroo isiniin jedhu baay'ee garmalee miti kophaa koodha waan ta'eef kun yeroo bishaattu immoo xiqqootti galtiyyuu waan ta'eef innaa amma kunoo ani shunkurtii yeroo baay'ee yeroon bisheessu garuu madaamiin kun jaalattu yeroo baay'ee shunkurtii zayitii dura ho'isiite achi booddee zayitiitti naqinaan jettan immoo akka ittiin jaaladhu. Ani amma kunoo shunkurtiin koo baay'ee waan ta'eef jechuudha haala kanaanii abiddarra godhee jira jechuudha. Ashabootti godheeyyuu homaatti hin godhu. Amma gaazii jalatti qannasee haala kanaanii ashabootti godhee achi booddee waliin makee jechuudha. Gaazii isa baay'een jalatti xiqqeessa jechuudha. Baay'ee jalatti xiqqeesseen qas jedhee akka inni seeraan bishaatu otoo homaa tokko hin gubatiin otoo homaa tokko hin qabatiin akka inni shunkurtii isaa seeraan naa bilchaatutti gaazii xiqqoorra godhee isayyuu jalatti qannasee dhumarra godhee jechuudha. Achi booddee itti qadaadee bisheessa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf akka kanatti yoo goone hin qabatullee bakka seera nu bishaatallee jechuudha. Kunoo hamma haala kanaanii itti qadaada jechuudha. Kunoo akkuma argitan kana jechuudha otoo homaa tokkotti hin godhiin otoo homaallee itti wanni hin jedhiin kunoo shunkurtiin amma na baay'atu sun bishaatee hudduu keessatti gadi galtee mashee xiqqaattee jirtu. Akkuma argitan kunoo barbaree itti naqachaatii jira. Barbareellee ani baay'ee gubaasaa hin jaaladhu durattillee barbareen na gubee maalidha kanadha sanadha hin jedhu. Amma garuu barbaree gubaa baay'een jaaladhu barbaree hamma na barbaachisutti naqadha jechuudha. Kunoo akkuma argitan kana haala kanaatiin garuu xiqqoo ishee waan addaateef xiqqoo itti daddabalaa jechuudha. Hamma akkuma bareedutti kalarii akka nuuf kennutti jechuudha. Haala kanaatiin kunoo itti dabaleera jechuudha. Amma duraa sana bichaa osoo hin taane itti dabalee kunoo haala kanaan jechuudha. Amma kunoo haala kanaatiin barbaree fi amma kanan itti dabale barbaree fi shunkurtiidha jechuudha. Ammallee shunkurtiin baay'ee waan ta'eef bishaansaa ammallee akkuma argitan barbaree jiisee jira. Kanaafuu ammallee bishaansaa akka inni barbareensaa akka nu hin gubnetti ammallee barbaree kanaa fi shunkurtii kana akkuma kanatti seeraan xabbasna jechuudha. Yoo wanni ta'e keessaa gubaatii isaa inni keessaa nu qannasa jechuudha. Kanaafiyyuu kun akka kanatti akkuma argitan qimamiidha kanan itti godhe. Qimamii ittiin nyaata hojjennudha jechuudha. Qimamii sitti dabalee haala kanaatiin ammallee shit godhee jechuudha. Otoo zayitiitti hin naqiin seeraan barbareen akka inni nu hin gubnee fi ammallee abidda irratti suuta jedhee jechuudha. Barbaree fi shunkurtii sana wal fudhachiisa. Akkuma argaa jirtan jechuudha waliin gahachaan jira. Sinillee akkasuma kanatti hojjetachuu dandeessu. Kun akkuma argitanii ammallee shunkurtii jechuudha. Nacci shunkurtii itti naqadhee jira. Nacci shunkurtiinis namoonni tokko tokko fooliin isaa akka inni beeskisuu fi yeroo irraa baasuu gaanis itti godhu. Namoonni foolii shunkurtii isaa akka keessaan beeskifne barbaadan immoo akka kanatti naqachuu dandeessu jechuudha. Maaliif garmalee nacci shunkurtiin foolii isaa keessaa bahes namatti hin tolu waan ta'eef qollaatii wajjin yoo ta'e akkasumatti malee fooliin nacci shunkurtii keessaa baay'inaan hin beeskisu jechuudha. Innaa kanaafiyyuu kun amma haala kanaan akka kanatti seeraan xabbasee taniin isaa booddee yeroo inni bishaan isaa xuuxatee caf jedheef jedhu immoo zayitii fuudhee itti naqadha jechuudha. Amma akkuma argitan kana itti qadaadee haala kanaan bisheeffadha jechuudha. Barbareen isaallee akka inni seeraan nama hin gubne akka garmalee nama hin gubnetti dhugaa dubbachuuf ani duratti hamma barbaade barbaree yoo nyaadhee duratti biddeen duwwaa irrattiyyuu barbaree naqadhee tanii nyaadha jechuudha. Garuu amma maaliif akka ta'e hin beeku yoon barbaree nyaadhe na guba garaa koo keessa jechuudha. Sababi isaa waggaa 7 irraa kaasee hanga ammaa kanatti waggaa 7 irraa kaasee hanga ammaa kanatti congaarraa na guba jechuudha. Misira immoo siruma nyaadhu yoon misira nyaadhe garaan koo baay'ee tokko keessa na guba bakka danda'ee wanni hin jedhu. Innaa isa kanaaf jecha waan gubaa garmalee nyaadhu jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo mana yaalaallee deemeen ture barbaree nyaatiin jedhani garuu otoo maaliyyuu ta'e barbaree irraa fagaachuu hin dandeenyu jechuudha nuti Itoophiyaawwiin. Innaa kanaafiyyuu garuu inuma nyaadhaa dirqamadha waan ta'eef bu'uus dhiisuus dhimma isaatii asittillee yoo nyaachuu dhiiseyyuu dirqama miti garuu biyyatti gaafa galu immoo dirqama koodha waan ta'eef asumatti of barsiisuun qaba waan jedhee yaadee fi barbarichis barbaree Itoophiyaati. Sanaaf jecha garaa koo barsiifachaa jira jechuudha. Haguu asittoo gubee waa miti. Innaa akka kanatti kun amma shunkurtii koo xabbasee barbaree isaa jiniin illee seeraan bisheesse kunoo siin ga'ee jira. Dhugaa dubbachuuf ijoo sa'aatii xiqqaa kana natti fudhanne shunkurtii kana bisheelchuufi
Yoo xiqqaate sa'aatii 3 sa'aatii 4 ol abiddarra tursiiseera shunkurtii isaa bichaa jechuudha. Gaasii baay'ee xiqqoo godhee irra godhee achii booda seeraan naa bilchaate jechuudha. Yoo akka kanatti goone malee yoo gaasii jalatti baay'ifne hin gubata jechuudha. Sayyuu biradistiin kun biradistii isaa wanni sana miti kun qorqorroodha daafeetu wanni ta'a jechuudha. Sanaaf jecha akka inni na jalaa hin gubanneef jecha jalatti seeraan qannaseetaniin suutuma jedhee hojjedhe maaliif kophaa koodha waan ta'eef ganamarraa kaasee amma galgalaatti iyyuu yoon hojjedhe wanti na sardu hin jiru waan ta'eef isa jedhuuf suuta jedhee haala kanaan hojjetadhe jechuudha. Kun akkuma argitan kana asiin ga'adhee amma jechuudha zayitiitti naqadha. Zayitii amma siin barbaachisu baay'istanii soo ta'ee namoonni tokko tokko zayitiitti baay'isanitti naqachuu danda'u. Namoonni tokko tokko immoo zayitii qannasaniis itti naqachuu danda'u. Anis kunoo hamma naga'uu itti naqadhee jira jechuudha. Haaluma argitan kanaan yeroo namni kaameeraa of viidiyoo ofiin waraabaa hojjetu namuma waan harka bitaachaan hojjetu nama fakkeessa silkii. Dhugaa akka waan harka bitaachaan hojjechaa jiru natti fakkaata kun akkuma argaa jirtan kana. Garuu bitaachaan miti mirgumaan sochoosaa jira bitaachaan hojjetti intalli kun akkanaan hin jenne siniin jedha. Kun akkuma argitan kana akka kanatti zayitiis shunkurtii jiniin immoo ammasillee akka kanaan bisheeffadha jechuudha. Akka kanaa yoo bishaate nyaata bareedaa nuuf ta'a waan ta'eef amma kunoo zayitii waan inni itti naqeef akka waan barbareessaa daalachaa'ee fakkaata gaafa dhaqee zayitii jiniin immoo wal taqaxaqee jedhu immoo diimachaa deema jechuudha. Barbareen gaafa zayitii wajjiniin wal fudhachaa deemu hin diimata. Ani kanaa olis illee diimessuu hin barbaadu jechuudha haala kanaatiin. Hammanatti nagaa yoo garmalee diimates immoo rakkoodha waan ta'eef yoo garmalee na gube. Innaa kana isiniin jedhaa kun akkuma argitan immoo fuuldura sanatti immoo inqulaalillee irra godhadhee jira jechuudha. Amma sugoon sanaa bilchaatutti inqulaalinillee qas jedhee kanaa bilchaatutti jechuudha irra godhadhee jira. Amma kun akkuma argitan kana zayitii wajjiniinis kun haala kanaan gaasii jalatti qannasee takattakaa jira jechuudha. Argitaa jirtuu jedhee yaada baay'ee tokko bareeda. Baay'ee tokko naaf ta'ee jira. Anaaf isinillee akka hojjetattanii itti fayyadamtanii abdiin qabaa. Egaa nu arraasisee nyaata Itoophiyaa nu barbaachisee jechuun qabnu akka dhiiraa teenyeeyyuu nuti dubartoota waan ta'eef dubartoonni immoo wanta barbaanne gochuu hin dandeenye jechuudha. Haalli gola ormaa nu daangessa malee waan barbaanne goonee hojjetannee wanta yaadne sana wanta hawwine sana godhachuu dandeenya. Garuu maal gochuu dandeenya? Nuuf hin ta'u jechuudha gola ormaadha waan ta'eef akka garaa keenyaatti hojjetachuu hin dandeenyu. Kun akkuma argitanii zayitiif shunkurtiin illee haala kanaan gaasii jalatti qannasii takka godheetaniin jechuudha. Seeraan ammallee bilcheessa jechuudha. Bilcheesseetti qaqqadaadaa akka kanaa sosochoosa harki keenyarraa fagaachuutiin qabu gaafa akka kanatti zayitiinis barbareenis itti nammee jedhu qabachuu yaala waan ta'eef kanaafiyyuu sosochoosuu qabna. Kun akkuma argitanii lukkuullee jechuudha haala kanaan miicee xumuree taniin kanan dhufe jechuudha. Kun akkuma argitan kana qixeeffadhee dhugaa baay'ee tokko miicaan ture. Handaanqoon miicaa barbaadame tiire sirriitti seeraan miiceen dhufe jechuudha. Kanammoo kanan akkatti mummuruuf akka inni seeraan qimamii isaa keessa nuu sesseenuuf jechanii kun akka kanatti sharasharee jira jechuudha. Yoo akka kanatti mummurree qimamii isaallee keessa nuu sesseenaa. Kanaafiyyuu akka kanatti bareedaadha jedhee waan yaadeef akka kas goggodhe. Isinillee akkasinitti toletti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Ani garuu kanaaf naatti toletti kun akka kanatti aaduudhaan wanni goggodhee jira jechuudha. Isinis immoo akkuma isinitti toletti itti fayyadamaa isiniin jedha. Namoonni tokko tokko immoo maxabashaa irratti foon handaanqoo kana xabbasanii ka'anii achi booddee akka kanatti isin hojjetu. Ani garuu kun akkuma kanatti hojjedhe. Innaa isinis immoo akka isiniif ta'etti hojjetachuu dandeessu isiniin jedha. Kun akkuma argitanii sugoonsaa haala kanaan bishaatee zayitii isaa seeraan bilchaateera. Egaa viidiyoo ani gabaabsee kanan waraabuu fi viidiyoo dhaabeetaniin jechuudha. Kanan itti deddeebi'u malee viidiyoo otoo waraabamee dhugaa dubbachuu fi jalqabaa hamma dhumaatti otoo waraabamee sa'aatii dheeraadha waan ta'eef garuu viidiyoon gidduu gidduutti dhaabaa waraabaa hojjedha waan ta'eef malee
viidiyoo madadaa isaa miti jechuudha. Kanaafiyyuu ani sa'aatii dheeraa fudhachiisaa jira jechuudha. Sugoo isaa kanallee bilcheessuuf zayitiillee ergan itti naqee baay'ee tureera jechuudha abiddarra. Innaa kanaafiyyuu isinillee qassettanii hojjetachuutii qabdu jechuudha. Viidiyoo gabaabduu kana ilaaltanii akka viidiyoo kanatti xumuruu osoo hin taane sa'aatiitti kennitanii sa'aatii dheeraa fudhateetudha waan ta'eef kan inni bilchaatu. Haala kanaan hojjetachuu dandeessuun isiniin jedha. Kun akkuma argitan kana seeraan zayitiisaa, shunkurtiisaa asii takattakee wal fudhateera. Akkuma argitanii barbareen isaallee diimachaa dhufeera jechuudha. Haala kanaan naa bareedee jira. Dhugaa baay'ee tokko wanni jedhee jechuudha. Biyya yaadee yeroo nyaata kana hojjedhu baay'ee tokko biyya nama yaachisa. Ani gaafa ayyaana nan bu'aan. Innaa gaafa nyaata kana hojjedhallee yaa Waaqayyo yoom biyya keenyatti illee nu galchitee yoom akka kanatti illee maatii keenya wajjiniin illee nama yeroo dabarsu nu taasista jedhee baay'ee tokko naawwa jechuudha. Innaa Waaqayyo yoo nu gargaaree gallee maatii keenya wajjiniin lukkuu ishee akka kanatti miila ishii maal ishii bitanii fidan miti nama galee lukkuu meeqa qadee maatii ofii wajjiniin illee kabaju ayyaana nu haa taasisu. Nama dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko natti dhaga'ama jira jechuudha. Amma akka biyya Arabaatti ayyaanadha jechuudha. Innis ayyaana kiristaanotaa. Kirismesiidha jechuudha. Ayyaanni kirismesii boru. Viidiyoo kanarratti ani sagalee waraabaan jira kanan hojjedhe garuu guyyaa 2-3 tureera. Ayyaanni kirismesii boru jechuudha. Innaa garuu kophaa koositti dabarsuun baay'ee natti tolaa hin jiru. Ani ta'us ayyaanota isa asii kana homaa natti fakkaatu isa biyya keenya gaafa dhufutullee garaana booressa malee jechuudha. Kunoo haaluma argitan kanaanii handaanqollee itti dabaladhee haala kanaatiin suuta jedhee jechuudha akka inni gadi hin qabannetti sugoosaa wajjiniin illee haala kanaatiin wal fudhachiisa jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana haala kanaatiin suuta jedhee sochooftuu jala galcheera haala kanaatiin jechuudha. Akka kanatti sochoosaan jira. Isinillee hojjetadhaan isiniin jedha. Egaa silaa ta'uun bor hojjedheera ta'ee jechaan jira garaa kootti. Ayyaana fakkeessa kakkoba ayyaana maal fakkeessuus otoo namni nama wajjiniin jiraatee otoo dhugaa nama 2-3 otoo ta'anii namatti tola kophaa ofii garuu namatti hin tolu. Innaa haala kanaatiin kunoo haala kanaan hojjetadhee jira. Dhugaa baay'ee tokko bakka baay'ee sa'aatiitti kennee hojjedhe bakka akka waan maatii wajjiniin jiranitti namatti fakkaata isiniin jedha. Innaa akkasii hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa egaa akkuma argitan viidiyoo biddeenas hojjedheen ture. Biddeenallee akkatti hojjennu viidiyoo isaa isiniif gadhiiseen ture. Viidiyoo isaa sarraa ilaalladhaa biddeen keessan tolchadhaa waxii keessan waxadhaa. Kunoo asitti sa'aatii dheeraa waan tureef jechuudha lukkuusaa bishaatee achi booddee viidiyoo irraanfadhee inqulaalii quncisee achi booddee itti naquu jammaree aadaa viidiyoo hojjechaa jira jedhee yaadadhee gidduutti immoo dhufe malee silaa gidduutti illee lukkuun illee hammam akka bishaate isinitti agarsiisaa deemuun qaban ture. Garuu ani viidiyoo gidduutti iyyuu dagadhee achi booddee lukkuun isaayyuu bishaatee. Inqulaaliin bishaatee quncisee achi booddee kunoo as ga'ee erga xumurettanii viidiyoo yaadadhee isiniin jechuun jaaladha. Egaa akkuma argitan sugoosaallee baay'ee bishaatee ammallee ganaa inqulaalii isaa wajjiniin saala kanaan bisheessuun qaba xiqqooyyuu. Inqulaalis immoo billaadhaan sharshar godheera jechuudha akka qimamiinsa keessa naaf seenuu fi maaliif qimamii wajjin wal fudhachuuti waan qabuuf akkas godhee jira. Garuu isinitti argisiifne dhiifama. Viidiyoo irraanfadhee taniin gidduutti itti deebi'ee isiniin jedha. Innaa kana fakkaata viidiyoon keenya guyyaa har'aayii. Nyaata bareedaa akkan hojjedhe abdiin qaba. Gaasinis waan beektanirraa yaada keessanirraa naaf qodaa iddoon ani wallaaletti na gorsaa. Hamman beekuu dhagaa kuni beekee son taane hammuma naaf galetu hammanuma egaa nyaata lukkuu waxii lukkuu hojjechuufi ogummaa nama barbaachisa. Abbuma argee waxii lukkuun hojjetu ogummaa nama barbaachisa jechuudhaan illee ogummaa qabaadhee son taane hammuma xiqqoo hammuman beeku. Yaalee isiniin jedhaa isinis illee haala kanaan hojjetadhaa sababiin isaa egaa waggaa dheeraa gaafa biyya ormaa keessa turanii hojii biyya keessaa dagachuun inuma jira. Innaan illee dagadheera jedhee yaadaan ture garuu hamma yaadadhe hammana
Hammi yaadadhee hojjedhe hammanaa isinis yaalaayyuu nyaata biyya keenya keessaa hin harra'inaan isiniin jedha. Biddeenas immoo duqeetii akkuma dura isinitti agarsiise viidiyoo duraarraa ilaalaati itti hojjetadha. Nyaata akka kanaa hojjetadhaatii yeroo iraftii keessanii baqa. Dhugaa baay'ee tokkonnidha jechuudha. Kun akkuma argitan dhadhaalleetti godhadhee jira. Innaa haala kanaan hojjetadhaa itti fayyadamaan isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa. Egaa viidiyoo kana akka jaalattan abdiin qaba. Warroonni isinitti tole laayikii, sheerii, koomentii gochuu hin dagatinaa. Yaada qabdan koomentii jalatti naaf kaa'aa. Dhugaa na jajjabeessaa. Yaadni keessan na barbaachisa. Isiniin jedha kun akkuma argitanii. Lukkuunis bishaatee seeraanii inqulaaliinsaas immoo qimamisaa wal fudhatee jira. Innaa haala kanaan bishaatee jira jechuudha. Ani bishaan baay'eetti nanne dhugaa dubbachuu fi shunkurtiin tasaatii fi wanni matuu sogooma isaa dhaqee bishaate jennaani. Wanni jedhe malee ani bishaan baay'ee hin jaaladhu. Yoo baay'ate birciqqoo gimmaasha iyyuutti nanne jechuudha. Kanneen qabanneef ishee iyyuutti godhe malee ani bishaanii yeroon waxii foonii hojjedhus yeroon baqa waxii lukkuu hojjedhullee ani hin jaaladhu jechuudha. Bishaan itti baay'isuuyyuu. Garuu shunkurtiin isaa waan baay'ee bishaateef kunoo haala kanaatiin akkas ta'e malee bishaan baay'eetti hin goone jechuudha. Kunoo haaluma margitan kanaan haala kanaan bishaatee inqulaaliisaallee bishaateera wal fudhateera qimamisaa wajjiniin. Amma jechuudha daqiiqaa xiqqoo booda jalatti dhaamsa jechuudha. Kana fakkaataa viidiyoon koo guyyaa irraa akka jaalattan abdiin qaba. Laayikii gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniif qoodaan isiniin jedha. Innaa galatoomaan isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabajaa. Kun akkuma argitan kana tak jedheera. Egaa kana fakkaatan isiniin jedha. Isinis akka hojjetattan abdiin qaba. Nyaadhaa koottaa haa nyaannu isiniin jedha. Kunoo haala kanarraan geenye. Kunoo gaasiillee jalatti dhaamsee. Kunoo erga qabbanaa'ee kana fakkaatan isiniin jedha. Waan wajjin turtaniif galatoomaa turtii gaarii.